abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaamin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo ijoollee tawaahidoo hundumti keessan biyya keessa fi ala kan jirtan bakka lafa jirtanitti nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii nuti nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Qophii kiyya kanarrattis immoo keessummaa isiniif affeerreetii nan jira. Egaa qophiin kun qophii isin barsiisu isin hubachiisuu fi seenaa jireenya keenya hundumti keenya keessatti ilaallu waan ta'eef hanga xumuraatti akka nu hordoftan isiniin jenna. Jalqaba irratti jechuudha keessummaa keenya isiniif wal barsiiseen garan qophii qopheeffadhetti waliin darbina. Baga nagaadhaan dhuftee jalqaba irratti. Baga nagaan nu itti. Jalqaba irrattis maqaa keessan nuuf ibsitu jechuudha. Maqaan kiyyaa Faarfataa Daawit Baqqalaan jedhama. Tole keessummaan kiyya guyyaa har'aa akkuma dhageessan Faarfataa Daawit Baqqalaa jedhamu. Tajaajila kan laachaa jiran faarfannaadhaani. Inni faaruu gabaabduu ishii seenaa affeertee gara sagantaa keenyatti darbu keenyaan jiru. Eshi akkuma beekamu faarfataadha waan ta'eef faarfataan tokko immoo yeroo kamiyyuu iddoo kamittiyyuu haala mijataa keessatti qofa osoo hin taane iddoodhuma kamittiyyuu faarfatee kan waaqayyoon galateeffachuu danda'u jechuudha. Kanaaf faaruu tokko gamanumaan isin affeera jechuudha. እግዚአብሔር ይመስገን እችል አስቀድሶ ለሰጠን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን እችል ቀድሶ ለሰጠን አሜን። ካያለንበት ሰብስቦ ለዚህ ያደረሰ ካያለንበት ሰብስቦ ለዚህ ያደረሰ ካያለንበት ሰብስቦ ለዚህ ያደረሰ ካያለንበት ሰብስቦ ለዚህ ያደረሰ ገለታ ዋቀዮ ጉያራ ኤብሴ ኑፍ ከነ አሜን። ገለታ ዋቀዮ ጉያራ ኤብሴ ኑፍ ከነ አሜን። በኩመ ጅሩ ሰሳቤ ካዮናን ኑ ገዬ Bakkuma jirru sassaabii kaayyoonaan nu ga'e. Bakkuma jirru sassaabii kaayyoonaan nu ga'e. Bakkuma jirru sassaabii kaayyoonaan nu ga'e. Galata waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kenneef amiin. Galata waaqayyo guyyaarra eebbisee nuuf kenneef amiin. Bakkuma jirru sassaabii kaawwaleen nu gahee. Bakkuma jirru sassaabii kaawwaleen nu gahee. Bakkuma jirru sassaabii kaawwaleen nu gahee. Bakkuma jirru sassaabii kaawwaleen nu ga'e. Amiin waaqayyo abbaan keenya bakka jirru hundaa sassaabee dirree isaa kanatti akka walitti nu qabe galanni isaaf haa ta'u. Amiin. Egaatii waaqayyoon galateeffachuudhaaf yeroon hin daangeffamu, iddoon isin daangeffamu, iddoon jirru immoo akkuma argitan iddoo magariisaadha. Egaa boqonnaaf qilleensa fudhachuudhaaf gaafa baanu yaada qabnu immoo obboleessi keenya muudannoo fi qormaata hedduu keessa darbeeti gara faarfannaatti kan dhufe. Keessumattuu namoonni gara faarfannaatti dhufuudhaaf yaadaa jirtan hedduu keessatti jirtu. Isaa fi barnoota akkasii ta'uudhaaf jecha sagantaa xiqqoo kana isinii qopheessinee jirra waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyatti yoo nu hordoftan egaa barnoota guddaa argattu. Tole Daawit egaa amma faarfataa taatee jirta. Mee adeemsa gara faarfannaatti dhufuudhaan dursa akkuma beekamu egaa uummanni keenya, sabni keenya, ijoolleen obboloonni keenya baay'ee isaanii qormaata hedduu keessa darbaniiti gara faarfannaatti kan dhufani. Mee jalqabarraa kaana maatii keerraa jalqabdee akkamiin kiristaanummaan maatii kee keessatti hammam babal'atee jirame? Kiristaanummaan yeroo jalqabaatiif aga kanaaf jechuudha. Akkuma beekamu uummata kana biratti kan beekamu qaalluu jedhamee kan beekamu sanadha yookaan immoo waaqeffannaa sanadha. Akkuma beekamu maatiin koos immoo waaqeffataa turan jechuudha. Yeroo baroota darban keessatti
Yaa ta'utii amma galanni Waaqayyoof haa ta'u maatiin koos Ortodoksiidha. Gara Ortodoksii kanatti immoo akkamiin dhuftan yoo jette jalqaba irratti ani akkuma nuuf bareen jechuun barataa kutaa 3 ta'ee osoo hin jiru amantaa yeroon ayyaana waggaa irratti jechuudha kana mana amantaa kanan deemu. Garuutii achi keessatti baay'ee nan jaaladhas nan mararsiifadhas jechuudha sagantaa achi jiru. Kanarraan ka'ee Tsabala Basoo Egzaaraab jedhamu tokkotu jira jechuudha. Namoonni baay'een akka achitti fayyan nan beeka. Achirraan ka'ee osoo hin dhukkubsatin maatiin koos anis amantaa sana akka hordofnuuf jecha dhukkubsadheera mana Tsabala deemuu qabaan jedheeni baay'ee na dhukkubeera baradhus amma achi deemuttiin jedheen jechuudha. Isaanis immoo dhugumaan na dhukkube se'anii maaliif achi hin dhaqani waan ta'eef amantaan isaanii waaqeffataadha. Isarraan ka'aniitu maaliif nama biraa wajjin na ergu ittiin ta'u nan dhukkubsadha. Dirqama ofii isaaniitiif na fuudhanii gara Tsabalaa san deeman jechuudha. Yeroo achi deemanittis bakka barnoota baay'ee achitti isaanis in argatanii anis nan argadhee galanni Waaqayyoof haa ta'u nan fayyee. Isaan boodatti isaanumtilleen Garuu si dhukkubeeti moo osoo si dhukkubiin gara sanatti kan taasifte deemee ani osoo nan dhukkubini malee dhukkubsadhee miti. Nan fadhiyye yeroon jedhu namni tokko amantaa biraa keessa yookaan immoo dacheerra gaafa jiru lubbuun isaa hin dhukkubsatti hin beeku malee jechuudha. Lubbuun isaa hin dhukkubsatti gaafa garuu dirree qulqulleetti yookaan immoo kan lubbuu sana boru mana Waaqayyoo galchuu danda'u gaafa argattu fayyiteerta jedhama jechuudha akka kootti. Kanaatiif nan fayye jedhe jechuudha maatii koo dabalatee. Isaanis barnoota achi argatan irraa ka'anii kanaan boodatti wanti dura itti ture sun nu fayyadu jijjiiruu qabna amantaan dhugaa isa kanadha jedhanii barnoota achi argatan irraan kan ka'e bara sanadha jechuudha. Kan amantaa gara Ortodoksiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha haala kanaan. Maatiin kees atis gara Ortodoksii tawaahidootti dhuftanii mana Waaqayyoo tajaajiluudhaaf geessan jechuudha. Haala sanaan hundi keenya jiru amantaan dhugaa isa kana ta'uusaa hubannee barnoota argannee isaan booda gara amantaa kanaatti dhufnee amma haala kanaan jirra jechuudha. Mee gara duubatti si deebisa Daawus. Maatiin kiyyaa haala qaalluu keessa yookiin waaqeffannaa qaalluu keessa turan jetteetta. Qaalluun immoo keessumattuu uummata Oromoo biratti bal'inaatiin waggoota darban keessatti baroota dheeraadhaaf beekamaa ture. Mi'a akkamiin miidhaa fi faayidaan inni qabu jira qaalluun kun? Qaallumni jechuun maal jechuudha? Qaalluu jechuun hafuura seexana qilleensarraati. Hafuura seexana qilleensarraati. Seexanni qilleensarraa immoo jechuun kan hin duune kan hin dulloomne ani waaqa jedhee kan si gowwoomsu jechuudha. Garuu seexana lafarraa yoo ilaalle seexanni lafarraa hin du'aa hin dullooma akkuma namaa wal hora jechuudha. Inni sun garuu kanuma dura samiirraa darbatamedha wal horuu hin danda'u. Akkasumas immoo waaqadha na waaqessi jedha jechuudha. Hafuura seexanaa isaa hamaadha jechuudha qaalluuni. Yaa ta'u hafuurri kun yoomiyyuu taanan hafuurri seexanaa waan gaariis godhiif waan hamaas raawwadhu sagadiifis dhiisis atitti amantaa yoo ta'e siif hin tolu jechuudha. Yoo amantaa kee hin qabaanne yoo waaqa dhugaa hin qabaanne siif hin tolu yeroo kamiyyuu jechuudha. Sila kanaatiif hafuurri kun yeroo kamiyyuu nama miidha malee nama hin fayyadu jechuudha. Mee maatii kee keessatti maatiin kee haala kamiin kan waaqa tolfamaa kanaaf yookiis immoo qaalluu kanaaf waaqessaa turanii miidhaan inni gaggeesse yoo maatii kee irratti jira immoo akkasuma immoo faayidaan mee uummata kanaaf yookiin maatii keedhaaf buuse jiraame? Yaada gaariidha. Yaa'u maatiin kiyyaa akkuma beekamu uummanni Oromoo yeroo baay'ee amantaa kanaan jechuudha kan beekamu. Yeroon kana jedhu amantaa kana keessatti maatiin koo isaanis maatuma isaanirraa dhaalaniiti jechuudha kan akkasitti waaqeffachuu danda'anii maatii isaanirraa dhaalanii haa ta'u malee yeroo baay'ee akka arginuttis namoota baay'ee miidhaa kan ture namoota baay'ee namoota isaaf jilbeeffatan sagada sana yeroo yerootti yoo dhabe ajjeesuu namoota miidhuu qaama irruu gochuu kan danda'udha jechuudha. Yeroo baay'ee namaaf hin tolu jechuun iddoo Tsabalaa garaa garaatti inni iyyuu hojii isaa hin odeeffata yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf hafuurri kun nama miidhaa maatiin kiyyas immoo maatuma isaanirraa dhaalaniiti jechuudha kan waaqeffachuu danda'an.
Mee maal faatu isaaf ilaattama? Hin gabbaru natti fakkaata. Gabbarsaaf mee maal faa godhuuti qaalluu kanaaf? Egaa akkuma beekamu gabbara kana keessatti korma qalaa kan jedhu hin jira. Isumatu ajaja jechuudha waan isaaf ta'u. Korma qalaa waa'ee kanarree sirriitti gadi fageenyaan hin beeku. Maaliif osoon of hin beekinidha jechuun akkuma of beekinani kana amantichaa dhiise. Osoon of hin beekinis duras immoo amantaa kana mana achi dhaqaan turre. Garuu akkan argutti wantoota garaagaraa naaf akka qalanii fi kormaa dullachaa kan jedhamu bifa sanaan akka dhiyeessaniif barbaada jechuudha. Isa hin dhiyeessituuf yoo ta'e jedheetu hin dhaadatta jechuudha yeroodhuma saniyyuu. Isaanis immoo gooftaa keenya nun tuqini jedhaniitu haala sanaan Waa yaadattu biraa keessaa. achi keessaa wanti ani yaadadhu ammatti baay'een hin jiru jechuudha. Garuu akka qalaniif ajaja hin kenna dabarsa jechuudha. Yaa ta'u isaanis hin beeku yeroo isaa sanatti dirqama qalma sana taasisuu fi qalma sana taasisuu baannaan garuu gara namaatti darba jechuudha. Namaaf miidhaa geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf hin qalamaa. Fakkeenyaaf erga qalamee kormis haa ta'u hin qalamaa. Erga qalameen booddee immoo maal faa godhu? Namootuma nyaatamu haalli itti qaalitti nyaatu jira. Yaa ta'u achirratti qalma sana keessatti yoo qalame kan nyaatu garuu namumadha. Namni tokko maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jedhee yoo hin nyaanne nama sanarra bulee fayyee nyaachuu danda'a. Kana malees immoo yeroo baay'ee yeroo qalanitti dhiiga garaagaraa yeroo facaasanitti haala sanaan jechuudha kanan yaadu yeroo baay'ee kan fudhatu dhiiga lafa bu'u sana dhiiga sana yeroo raca'ani achirra bulee waan dhugu natti fakkaata. Kana malees immoo qalma sanarratti yeroo kamiyyuu taanaan namni kamiyyuu mallattoo fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin hin eebbisu yoo ta'e bakka kamittiyyuu hafuurri wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Akka barbaadetti borcee wajjin hin nyaachuu danda'a. Haala sanaan jechuudha akka wajjin nyaatu malee hoodhuu ati nyaadhu jedhanii ijaan arganii itti kennuu hin danda'ani garuu qalaniitu ofumaaf kan nyaatan akkasi. Kanaaf mee fakkeenyaaf amma iddoo tokkotti maaltu mul'ata? Lafatti naqu. Lafatti naquun jira. Bordee faa lafatti naqu. Nuugii faa godhanii lafatti naquun jira. Waa garaagaraa jira walumaa galatti. Mee lafa sana keessaa maaltu nyaatatti fakkaata? Iddoo kanatti immoo manni kun hin fayyadamu jedhamatti yaadda. Achirratti akkuma yeroo lafatti naquun suni akkuma waaqeffannaa yookiin immoo haaluma seexanichi itti fayyadamu natti fakkaata. Maaliif uummanni kun yoo lafatti naqee miidhama malee wanti irraa argatu hin jiru. Garuuti hafuurri sunis haaluma ittiin gabbaramuudha malee achi fuudhee waan nyaatu natti fakkaatu. Haaluma sanaan lafatti naquun sun immoo namoota hin miidha malee waan fayyadu hin qabu jechuudha. Mee tole osoo gara amantii tawaahidoo yookiin immoo ortodoksii tawaahidootti illee fuulduratti achi keessa tokkotti mudannoo si mudate jiraati. Egaati achi keessatti wanti na mudate agas mara hin jiru. Sababni isaa isaan durattis daa'iman ture baay'ee of hin beeku jechuudha. Osoo of hin beekin jechuun barataa kutaa 3 jechuun baay'ee dhimee umuriidhaan daa'ima ta'eetun amantaa sana keessaa bahee osoo amantaa sana keessaa hin bahiniinis dura maatii kiyyatu deema malee yeroo baay'ee ani hin deemu. Yaa ta'u qalma naannoo irratti yeroo tokko malkaa kan jedhan sana faarratti hin qalu. Nyaatota achitti qophaa'an garuu isaanuma biran jira waan ta'eef nan fayyadama. Garuu galma kan jedhan sana fa'aa deemee hin beeku jechuudha akka kootti sirumayyuu jechuudha. Akkasi. Baay'ee gaariidha. Mee gara amantaa kanaatti akka dhuftuuf maaltu si kakaase? Gara amantaa kanaatti dhufuudhaaf hawwii kee ta'ee gara kanaatti dhufte? Dhuguma dubbachuudhaaf gara amantaa kanaatti dhufuun koo baay'ee carraan qaba jechuudha. Maaliif jennaani amantaa kanatu dhugaadha jedhee beekee miti garuu kan jalqaba irratti amantaa namoota naannoo kiyyaa deeman laaluudhaan yeroo mana amantaa ayyaana waggaa irratti yeroo deemu laaluudhaan baay'ee nama barsiifadha jechuudha. Anis akkas ta'uu nan hawwa. Isarraan ka'eetun gara xabalaa akkan deemu taasifame achumaan gara amantaa kanatti dhufe jechuudha.
Tole baay'ee gaariidha. Hawwiidhaan gara amantaa kanaatti kan nutti himaa jirtu namoonni gaafa uffata uffatanii naxalaa uffatanii gara sana deeman si gammachiiseeti jechuudha kan gara kanatti Eh, dhufte. Baay'ee gaariidha. Namatti tola. Amantaan keenyas bareeddoodha. Namoonni adda biraasee gaatii kanuma ilaalanii akka dhufan namoonni baay'een yaa'u namoota ilaalanii kan dhufan baay'ee isaanii jiru. Utuu amantaan kun isaaniif hin galiin barattoonni dilbataa innaa isaan haalaan faarfatan isaanitti tolee gammadanii gara kana kan dhufan baay'ee isaanii jiru. Dhugumatti amantaan keenya simboo qabdi, bareedina qabdi, namatti tolti. Uffannaadhaanis ta'e, dubbannaadhaanis ta'e, wangeelaanis ta'e, siraata yookiin immoo sirnaanis ta'e waan baay'ee bareedadha. eh, Namatti tola. Mee fakkeenyaa fi erga amantaa kanatti dhufteeti egaa naannoo tokko tokkotti yookiin namoota tokko tokko biratti wantoonni dubbatamu jira. Oromummaa fi amantaan kun akkamitti wal sima jettee yaadameetu. Namoonni tokko tokko Oromoon waaqeffataadha malee tawaahidoo yookiin immoo ortodoksii ta'uu hin danda'u jedhanii namoonni yaadanis dubbatanis ni jiru waan ta'eef Oromummaa fi ortodoksummaan maal sitti fakkaata siin? tole ka yaada gaariidha. Yaadichi immoo yaada namni kamiyyuu gaafachuu qabuu fi hubachuu qabudha jechuudha.